ewa wanni fardi isin daamannu khadan de gargara khad mo gartee gargaaruu hin dandeenye du'aa godhaaf viidiyoo tanaas sheer godhaaf dirqaman viidiyoo sheer godhiif ati on qabaatiin sheerii dheedin haqabu bira dheedee milyoon turan gachuu dandeessu waan ta'eef viidiyoo sheer godhaaf mana bee hangam takka mana akbaate si deemti deetu abshir boonu mana abshir dabalan jedhu buleetii jajjabaadhu Oromootti gargaarti. Si gargaarti jabaadhu. Hangam takka turan achi? Hangam hin booyin. Nullee narraan tana gartee waan dandeenyurraa kunoo aannan kanaa fi kana hangana gaa amsoolaa waan ijoolleen uffattuu fi kana finnee fi dhufne isinillee gartee hungaa osoo hin taane nuti gartee arraafa waan qabnuun itti dhufne deebinee ni gargaarra. Isinillee obboleeyyan kiyya obboleettii ta'e tana bira dhaabbadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummanni keenya kabajamaan gartee maduraat viidiyoo waraabaatti viidiyoo amma dura waraabeertillee namni hedduun gartee kaayisaan gartee ni gargaarra jettanii warri na dhuftan jirtanii milyoon dur rakkina hamaa keessa jirti. Ganama kana ilmaan isee kun gartee duraa dhukkubee obboleettiin ta'inta gartee alaa fuutee gartee biraan jirtu tun obboleeyyan kiyya ilmaan isee kana gartee aannanis gartee wanni itti fidu jirtu isuma rakkina hamaa keessa jirti milyoon dur. Battaanee agartee yeroon qabbana uffattee deemtullee hin qabdu isuma sanitti hanga dandeessuun itti bitee haa galatoomtu hangammaa isuma sanii jiraachitu jira jechuudha. Milyoon tun rakkoo hamaa keessa jirti gartee rakkinni wal dhabaa rakkinni miyyoo tanaa gartee biyya hambaa keessatti isii ilmaan lakkoo lama mana akmaatti amaliyyaa taatee dhalte kanaafuu gadaatti hin jabaatinaa miyyoo tana gargaara obboleeyyan kiyya. Waataa akkasiiti biyya tana keessatti beekamaa jireenya biyya baqaa keessatti hangam takka gartee namni haadha abbaadhaan gartee halkanii guyyaa osoo gadi hin teenye osoo boqonnaan fudhanne hojjetu ilmoo guddisuu hangam takka ulfaatu ni beektanii akkasuma obboleeyyan kiyya isiin tun biyyarraas deemtee akka dhufteen daa'ima tana jechuun abbaa mana isiitirraa biyyarraa qabattee dhuftee hamiiliyaa taatee operaasiyoona jechuun garaansi baqeeffamee san booda waan isii gartee lubbuu isii ittiin baasanuu dhabamtee achirraa lubbuu isii haafamni gartee wabiidhaan achirraa baasee san booda daa'imni isii achitti akka qabdii kaamtee jechuun sababa kafaltii dhabdeef hangam hin booyin jijjiirraa obboleettii tiyya guddatti daa'imni teettis bakka siyyeessi biyya lafaa kana gaa obboleeyyan kiyya turtii ji'a afur moo kanaati akkasitti jechuun turtii ji'a afurii eegamus ta'e teesseen booda koma qarshii hanga tokko irraa kafalamee kaanis gartee rakkachuun sunnaadha. Kanaaf obboleeyyan kiyya waan qabdan irraa xiqqoo osoo hin jenne jettanii tuffannetti guddoo osoo jettanii gartee fakkeenyaaf illee calloonnetti waan qabdan irraa akkaawuntii nuti liinkii jedhe isiniin keenyuun yoo gargaaru barbaaddan karaa hedduun haala isinii mijjeessin jechuudha. Karuma isin hin dandeessinin. Biyya dandeessinis biyya tana keessa dandeessinis karaa hunda haala isinii mijjeessina. Isii dubbisuus yoo barbaaddan haala ittiin gargaartan hunda isinii mijjeessina. Asirratti gartee namaan galateeffachuu barbaadullee ni jira. Namichaan tokko ibirraa kuma sadii ergeef jechuudha. Yaala kuma sadii ergeef nugee jira maallee nafe dhageenya jira galatoome baaqi. Akkasumas gartee badhaasoo jamaalee fi warri gartee lafarra dhuftanii gargaartan badhaasoo jamaal maammashaam obboleettii teenya bidiriyaa galatooma isin baay'ee takka bira dhaabbachuu jirtanii galatoomaan isin jechuu barbaada. Akkasumas warri kaayisaan gartee dhuftanii ni gargaaraa jettan obboleettii ta'e gargaara. Sarraabaa kaa gartee biyya tanaatis kaa nama isin dhiyeenya lakkooyisii hiyya keenya maqaa immoo kan nama biraa keenya gartee narra buutii hoodiin deemnee maqaa isaatiin baafnaa jechuudha. Akkasuma fuunee waan isin ergitan obboleettii xiyya biraan geenye imaanaa ta'isinis bakkaan isinii geenye viidiyoo lammataa isinii waraabnee isinii maxxansin. Yoo immoo ergitaniituma gartee waan kayitan ergitanii risiitii nu jala deebisuu qabdan jechuudha. Waraqaa ittiin ergitan waraqaa ragaa nu jala deebisuu qabdan warri ergitan. Akkasumatti kun obboleettii xiyya hoodho. Kanaas daa'ima ta'ee itti obaafadhu. Itti gartee hojii godhadhu amsalaa kanaas itti qabadhu waan takka hin gaddinii wanta akkasitti hin dhaga'amini keessa dabre. Oobsi rakkatinni dabara. Akka raasii namti obboleettii xiyya. Mee achumaan yoo danda'ama ta'e waan isaa obbo hordoftoota keenya kana namoota asirra daawwachaa jiran kanatti yaada qabdu gammachuu ta'us waan keessa jirtu bal'inaan itti ibsadhu Oromoodha. Ibsadhu mee obboleettii xiyya. Hin booyin jabaadhu. Jajjabaadhu. Himadhu. Mee biyya eeyitaati biyyaaf. Namoonni irra guddaan biyyaaf eeyitan ajjeen nagaafachuu jira viidiyoo maduraa irratti. Kamoona Harargee lixaa kamoonaadha jechuun biyyoon. Warri eeyitatti argamtee jettan magaalaa Yaman magaalaa sanaa iddoo kabajii jedhamtutti argamtee jechuudha. Kanaafuu warreen gartee dhufuu barbaadaniif jooyilaa irra dhuftanii obboleettiin teenya takkanaatuun talakkuu dhalteennaan abbaa fadhee beekaa warri gartee kabajii jiru hundi isin geeyitaa jechuudha bakka isin jirtu koota laalaan isin hin jaa. Warri immoo fagoo jirtan maqaa isiniif eeyitaniif jechuun biyyoo tanaaf galatoo.